share gochuun namoota biraan akka geessan abdii qabna. Aga xumuraatti nu daawwadhaa. Egaan kabajamoo fi jaalatamuu daawwattoota keenyaa akkuma baay'een keessan nu quba qabdan egaa aartistii Caalaa Bultumee ni beektu. Aartistii egaa gameessa qabsoo Oromoo keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsee jechuun ni danda'ama. Haa ta'uuti garuu dhiyeenya kanatti egaa sirna biyya bulchaa jiru mootummaa waliin illee hidhata guddaa uumuudhaan egaa namoonni garagaraati illee egaa komii garagaraa irratti kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uuti garuu aartistii Caalaa Bultumee yeroo dhiyoodhaan asitti egaa sabboonummaa hedduu agarsiisuu dabalataan immoo egaa qaamolee mootummaa waliin illee hojjechuutti kan inni jiru jechuudha. Egaa odeeffannoo ganama kana dhaga'ameen immoo daawwattoota keenyaa gochaa suukkanneessaa yaalii ajjeechaa aartistii Caalaa Bultumee irratti geggeeffame egaa konkolaataan isaa osoo nafin egaa gochaan kun egaa balaa guddaa irra qaqqabsiisuu danda'eeti kan jiru jechuudha daawwattoota keenya. Taateen kunillee kan ta'e egaa magaalaa Finfinnee naannoo hoteela Qananiisaa Baqqalaati gara manaatti osoo imalaa jiruuti jechuudha. Makiinaa aartistii Caalaa Bultumee fuuldura isaatiin dha'uudhaan egaa lakkoofsa gabatee illee irraa baasanii akka deemanii fi egaa wantoonni tokko tokko gidduu sanitti egaa ta'ee akka jiru Caalaa Bultumee ganama kana fuula feesbuukii isaatiin ibseeti kan jiru daawwattoota keenya. Innis egaa yaalii ajjeechaa hoteela Qananiisaa Baqqalaatti guutuu faannootiin narratti geggeeffame irraa hafeen jira jechuudhaan egaa akkuma kamittuu hangan mana koo galuttis na biraa hin hafne konkolaataa koo miidhamtee jirti ani garuu lubbuun hafeen jira. Ijoollee kootiif jecha nama ajjeesuu hin barbaanne sababni isaas abbaan koo nama ajjeese. Innis lubbuun darbee rakkinatti waan guddanneef ijoolleen koo seenan ani dabarsuu akka hin barbaanne fananii jechuudhaan egaa yaada isaa kan ibsa yoo ta'u haati qaatu bara dabarsine kana qofaa yeroo 15 ol yaaliin ajjeechaa irratti geggeeffameera. Akkasumas ergaan konkolaataa koo tirsee galee naannoo ajajaa koomaandar Alamisheet nama jedhamuun poolisoonni eenyummaan isaanii hin beekne konkolaataa koo cabsuun waan konkolaataa sana keessatti eenyummaa koo ibsu fudhatanii deeman. Lakkoofsa gabatee kan koo irraa hiikanii gabatee eenyummaan isaa hin beekamne keessatti gatanii deemanii jechuudhaan egaa fuula feesbuukii isaa irratti egaa yaada isaa egaa aartistii Caalaa Bultumee ibsateeti kan jiru jechuudha karaa fuula feesbuukii isaa. Egaa akkuma barreeffama aartistii Caalaa Bultumee maxxanse irraa hubachuun danda'amutti egaa bara kana qofaa yaaliin ajjeechaa 15 ol irratti geggeeffamuudha jechaadha. Kuni wanta hamaa jechuun aartistoota keenyaaf egaa wanta baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti yeroo garagaraatti egaa aartistoonni Oromoo namoonni Oromoonni qabdu beektonni osoo nafin egaa namoonni hedduun ajjeefamaati kan oolan jechuudha daawwattoota keenya. Wanta kanarratti egaa bulchitoonni magaalaa Finfinnees ta'ee egaa hayyoonni keenya dabalataan immoo aartistoonni keenya irree wal ga'anii egaa waan hojjechuu qabanidha. Dabalataan immoo aartistoonni keenya eegannoo cimaa yookaan immoo egaa eegdota illee aga birriidhaan baasanii qacarachuutti deemuu qabu jechaadha. Qubaa isaanii deemuun egaa lubbuu isaaniitiif sodaachisaa sadarkaa geerra waan jiruuf jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa karaa fuula feesbuukiitiin namoonni garagaraa dabalataan immoo egaa aartistoonni fi egaa namoonni bebeekamoon aartistii Caalaa Bultumeetiin illee egaa bagas baase jechuudhaan egaa kabajaa fi jaalala qabaniif illee ibsachaati kan isaan jiran daawwattoota keenya. Yeroo ammaa kanatti namoonni egaa yeroo garagaraatti egaa dogongora aartistiin kun baroota darban keessa hojjeteef jecha yeroo ammaa kanas egaa yaada yookaan immoo qeeqa garagaraa kaasuu barbaadanii egaa ni jiru. Haa ta'uti yeroo ammaa kanatti namoota hedduu egaa sababa kanaan dhabneeti kan jirru. Aartistoota keenya cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Wal cinaa dhaabbannu jechuun egaa ergaa keenya guyyaarraa isiniif dabarsuu barbaadna nuti illee ni daawwattoota keenya. Waan tokko ta'anii egaa yaada siyaasatiin yookaan immoo egaa ideoloojii namni tokko qabuun egaa gargar haa ta'uyyuu malee egaa wanta tokko nu taasisuu irratti ammoo egaa murtee waloo iddoo barbaadutti egaa tokkummaadhaan murteessuu qabnaan ergaa keenya kabajaatti daawwattoota keenya odeeffannoo